jalqaba fitumura kateesuma alfa fi omega kateesuma lafaaf samaa'i irratti aangoonte qofa waan feete yoo hojjatte eenyu si morma waaqa durii ka har'a jiraatu sittuu akka isaanii wanni an si faarsuufi aangoo ifi beekte kaleetu oli aante bu'uuraa waa hundaafuu katee maqaan kee waan hunda jaala waaqa kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii waan hunda jaala Yesuus kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii. Sigala tempatu tesuma getirra yomu kantachone waka duri dullonte kandone wow dajala waka kimakani bara bara mu kiti makani wow dajala Yesus kimakani bara bara mu kiti makani feda keetiin baatu waaqa aduun baate feda keetiin seentu halkaanii fi guyyaa gargaarii ka goote lafa samaa irraati kamooyi maqaan kee waa hunda jaala waaqa kee maqaanii bara bara moo keetii maqaanii waa hunda jaala Yesuus kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii. Jabaate dubbadha jabaate ukeeti dhalchaa fi odeessa du'aa kaasuu keeti ati waaqa kenna nulleen ketenerra ati na mudhatta hangarbicha keteera. Waaqa samaayini teessuma keteete waaqa biyyi lafaa ijjata miila keeteete waan feete yuujatta ka'ee nu si dhoggu yoo ati dubbattu waaqa laatti sochootu waan hunda jaala waaqa kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii waan hunda jaala Yesuus kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii. Barri ati leetu haga bara bara jiraatte kaleetu hinjiruun tolfamu waaqi akka keeti waan kee dubbatiisa jira Iyyaasuun keeti waan hunda jaala waaqa kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii waan hunda jaala Yesuus kee maqaanii bara bara mooy keetii maqaanii. wow dajala waka kimakani bara bara mu kiti makani wow dajala Yesus kimakani bara bara mu kiti makani wow dajala Yesus kimakani bara bara mu kiti makani wow dajala Yesus kimakani bara bara mu kiti makani
waan hunda caala Yesuus ke maqaani bara baramuu keetii maqaani waan hunda caala Waaqa ke maqaani bara bara